Yooyaa shamaa kam jirtu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. YouTube channel kana irratti oduuwwan kiristaanaa kan addunyaa fi kan biyya keessaa yeroo yerootti isiniif dhiyeessina. Akkasumas barsiisa sagalee waaqayyoo dubbiiwwan jireenya hafuura keenyaaf bu'aa buusan isiniif dabarsina. Akkasumas keessummoota garaagaraa affeeruudhaan gaaffiiwwan ijoo namoota garaagaraatiin kaan isiniif dhiyeessina. Dubbiiwwan jireenya hafuura keenyaaf bu'aa buusan akkasumas gaaffiiwwan gurguddaa dargaggootaan kaan ijoolleedhaan kaan namoota gurguddaadhaan kaan isiniif dhiyeessina. Macaafni qulqulluun waa'ee jireenya hafuura keenyaa maal jedha? Macaafni qulqulluun waa'ee life style jireenya keenyaa maal jedha? Akkamittiin jiraachuu akka qabnu macaafa qulqulluurratti waliin barannaa jechuudha. YouTube channel kanaaf raayyoota subscribe gochuudhaan maatii dabalama. Akkasumas viidiyoowwan yeroo gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuun hin dagatinaa. Akkasumas nu jajjabeessuudhaaf nu wajjin ta'uudhaaf YouTube channel kana hiriyoota keessaniif sheerii gochuudhaan namoota baay'ee bira akka ga'u nu deeggaruu dandeessu. Waaqayyo gooftaan macaa isin eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa.